Injineeringii haa laallu. Salariin kompiitar saayinsii fi yookiis immoo miindaa yookiin kaffaltii. Kana jechuun dhaabbata tokko keessatti qacaramtanii qacarriidhaan hojjechuudhaaf miindaan isiniif kaffalamu sooftiweer injineeringii yookiin kompiitar saayinsii yoo taatan waluma qixadhaa jechuudha. Asitti wal caala kan jedhamu hin jiru. Fakkeenyaaf maashin larningiidhaan miinimam 145, AI injineeriidhaan 150, firootiin diivelooperiidhaan 105. Faamilii keenya nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleessi keessanii har'a walitti deebinee jirra jechuudha. Maaliif walitti deebinee sooftiweer injineeringii versus kompiitar saayinsii kan jedhu walitti deebinee jechuudha. Fiildii sooftiweer injineeringii immoo kompiitar saayinsiitu caala. Kamtummoo bu'aa guddaa qabaa, kamtummoo irra bu'aansaa xiqqaadha kan jedhu adda baasuudhaaf yeroo har'aa walitti deebinee jechuudha. Yeroo gaarii waliin qabaannaa as keessatti baay'ee fayyadamtu. Namoonni hubannoo gaarii hin qabne kana keessatti hubannoo gaarii argattu. Viidiyoo kana irraa wanta baay'eedha jechuudha kan isin fayyadamtan. Tokkoffaa maalummaa sooftiweer injineeringii fi kompiitar saayinsii adda baastu. Lammaffaa immoo garaagarummaa isaan qaban eeriyaa hojiitti illee salariin hagamii akka isiniif kaffalamullee adda baasuu dandeessu jechuudha. Har'a kanaafuu sooftiweer injineeringii versus kompiitar saayinsii. Sooftiweer injineeringii versus kompiitar saayinsii maalidha? Karaa kamtu siif ta'a? Barattoota waa'ee kana adda baafachuu barbaadaniif sheer gochuuf hin dagatinii. Atis immoo mana kanaaf haaraa yoo taate sabiskiraayib godhi jechuudha. Waa'ee teekinooloojii wajjin barannaa boru gara fuulduraatti biyya keenya addunyaa kana akkuma ishiin gara teekinooloojiitti deemaa jirtu biyya keenya fuudhee gara fuulduraatti siqsuudhaaf nuti waliin deemuun dirqama, wal qabannee deemuun dirqama. Sooftiweer injineeringii versus kompiitar saayinsii. Sooftiweer injineeringii versus kompiitar saayinsii kood AI versus algorithm. So yeroo baay'ee confusionii jira jechuudha. Yeroo baay'ee confusionii jira. Maalidha confusioniin jiru kuni? Namoonni koodingii namoonni sooftiweerii yookiin kompiitar saayinsii baratan kuni koodingii hedduu baratu jedhaniiti kan isaan yaadanii. Yaadni kuni confusionii ni uumaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo odeeffannoo qulqulluu daataabeezii irraa dhabuu fi hubachuu dadhabuudha. Odeeffannoo qulqulluu sarchi godhanii hubachuu dadhabu, argachuu dadhabuudha. Kanaafuu har'a kana qofaallee miti. Garaagarummaa isaanii adda baasanii beekuun dadhabuun illee confusioniin fidaa jechuudha. Sooftiweer injineeringii versus kompiitar saayinsii. So sooftiweer injineeringii immoo kompiitara sii wayya har'a kamtuu irra bu'aa qabeessadha, kamtuu irra bu'aa qabeessi taasisaa har'a adda baafattaa jechuudha. Kanaafuu nu waliin turii mana keenya laayik gochuu hin dagatiin isin jedha jechuudha. Sooftiweer injineeringiin maalidha? Sooftiweerii sirnaan ijaaruu, qopheessuu fi hojiirra oolchuu akkasumallee meenteenaansii yookiin suphaa gochuudha. Sooftiweer injineeringii jechuun sooftiweerii jechuudha. Jechuun sooftiweer jedhu immoo maalidha isinitti fakkaate? Sooftiweeriin kun bakka lamatti qoodama. Proogiraamii appilikeeshin sooftiweerii siistem sooftiweer kan jedhamutu jira jechuudha. So sooftiweer gaafa jennu proogiraamer jechuudha. Proogiraamer jechuun immoo the way to develop sooftiweer jechuudha. Karaa ittiin nuti sooftiweerii tokko develop goonudha. Proogiraamer jechuun laayin baay laayiniidhaan piroobileemii tokko solvi godhee piroobileemii tokko fuudhee gara koodiitti jijjiiree piroobileemii sanaaf furmaata kan kennu jechuudha. That is software. So when we say I'm software engineering, I'm programmer. So programmer jechuudha. Programmer jechuun immoo programmii of keessaa qaba. Programmiin immoo qindoomina maaliiti? Senteensisii tokko yookiis immoo staatimentii. Sorry, qindoomina staatimentiti jechuudha. Staatimentoota garagaraatu walitti dhufee maal kennaa? Staatimentiin sun walitti dhufanii walitti ijaaramanitti piroobileemii tokko furmaata gaarii kan ta'u kan kennudha jechuudha. So programmer is what? The combination of statement jechuudha. Combination of statement that solve the real world problems. So softweeriin kun kaa system softweerii fi application softweerii ta'uu danda'a. Softweeriin maal hojjetaa? Softweeriin maal fa'aa hojjetaa jettanii gaafachuu dandeessu. Softweeriin maal hojjetaa? Dhugaan jiru softweeriin real world appii keessa ijaaruu keessatti kan akka mobile application, baankii sisteemii. ETM kan argitaniittu pre-engineeringii irratti namoonni C++ barattan akkamitti akka ETM hojjetu argitaniittu jechuudha. Haa xiqqaatu malee. Kanaafuu baankii sisteemii keessatti laanguweejii C++ fayyadamnee ETM hojjechuu dandeenya. Weebsaayitii ijaaruu, yuutuubii kana hojjechuu. So tiimii waliin hojjechuudha. Software engineering jechuun tiimii waliin hojjechuu jechuudha. Tiimii duukaa kophaa keessan software engineering hin hojjettan. Eenyu faana ree?
tiimii waliin hojjetu jechuudha. Kophaa hojjechuun hin danda'amu ni danda'ama. Maal barbaada? Yeroo fudhata. Baay'ee dedikeeted ta'uu qabda. Yeroo baay'ee itti kennuu qabda. Wantoota ani armaan gaditti jedhu kana hundumaa gonfachuu qabdaa jechuudha. Armaan gaditti nan caqasa. Wantoota kana hunda yoo gonfatte kophaa kee hojjechuu dandeessaa jechuudha. Inni kan biraa kilaayiintii barbaadanii maamiloota barbaadanii maamilaaf hojjechuu. Fakkeenyaaf sooftiweer injineeringii gaafa taate kaapitaala mataa kee qabdaa jechuudha. Kaapitaala tokko kaapitaala mataa kee hundeessiteetta. Kaapitaalli kunis maalidhaa? Dhuunfaa keetiin namoota biyya alaa jiran duukaa kollaaboreet taate piroobileemii isaaniitiif furmaata fiddeet maallaqa siif kaffalamaa jechuudha. Maallaqni siif kaffalamu kuni doolaaraanii jechuudha. Waliigalteen jira. Waliigaltee sanarra dhaabatteet waliigaltee kontiraataa siif kenname sanarra dhaabatteet maallaqa itti argatta. Fiiksid piraayisii ta'uu danda'a, daayinaamik piraayisii ta'uu danda'a. Piraayisii sana akkasitti argatta jechuudha. Inni kan biraa SDLC barachuudha. Sooftiweer diivelopment laayif saayikilii baratta sooftiweerii keessatti. Sooftiweerii keessatti sooftiweer diivelopment laayif saayikilii baratta. Kana qofaa miti qaba. Konfiijiniin kan biraa maaltu jira isin fakkaate? Sooftiweer injineeringii barattoonni sooftiweerii yeroo hundumaa waan kood godhan itti fakkaata. Garuu koodeera ta'uu qofa miti. Sooftiweer injineeringii kan si jechisiisu, sooftiweer injineeringii kan si jechisiisu kooderii qofa ta'uu miti. Dogoggorri guddaan jiru asittidha jechuudha. Namoonni baay'een fiildii sooftiweer injineeringii gaafa dhagaan koodiitu fuuldura dhufaa jechuudha. Barattoonni eeriyaa mooraa irra jiranii gaafa sooftiweer injineeringii dhagaan maaltu fuuldura dhufaa? Kooderaa. Namni tokko piroogiraameriidha. Kood godha. Kood gocha oola. Koodiin kun immoo akkamitti hin dabbaraa silaa? Baay'ee nama jibbisiisaa silaa jedhanii itti kan yaadan. Garuu dhugaan jiru piroobileemii solvi gochuudha. Fakkeenyaaf piroobileemiin maalidhaa? Piroobileemiin waanuma naannoo keetti argamu fudhadha fakkeenyaaf. Piroobileemiin ani fudhadhu ni beelofte haa jennu. Ni beelofte haa jennu. Gaafa beeloftu kana furmaata barbaaddaa jechuudha. Furmaata barbaaddee nan beela'ee kanaafuu haala salphaadhaan akkasittan taaktikoota kana fayyadamee nyaata nyaadhee quufuu danda'a jettee piroobileemii kee solvi goote. So piroobileem solverii taanaanaati isteeppii kana eegdee daftee piroobileemii kanaaf furmaata yoo laatte maalidha jechuudha? Piroobileem solverii yookiis immoo piroobileemii solvi gochuu dandeesseetta jechuudha. Kanaafuu kood gooteetta asitti hin goone jechuudha. So you are problem solver jennaa jechuudha asitti. Kanaafuu you are software engineering ta'uu dandeessa. Paartii software engineering keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha kun. System design gochuu. Sisteema tokko sammuu kee keessatti beektaa jechuudha. Fakkeenyaaf sistemni tokko akkamitti akka hojjetu beekta. So sistemichi akkatti hojjeta jettee lafa keessaa jechuudha. Sistemni kun akkatti hojjeta. Garuu kood gochaa hin jirtu ofii keetiif. Kan kood godhu qaama biraa ta'uu danda'a. Kanaafuu system designerii ta'uu dandeessaa jechuudha. Inni kan biraa team workiidha. Kophaa kun kood godha jettee cannaqamuu hin qabdu. Kophaa kun hin beeku, ani kanan beeku, kun natti ulfaataa, kophaa kooti kanan deemu jechuu hin dandeessu jechuudha. Because software engineering, when we say software engineering, teamwork. Teamworkiidha waan ta'eef jechuudha. Teamworkii malee fardi kophaa kaatu hin fullaatu. Akkuma jedhamu sana taataa jechuudha software engineering keessatti kophaa yoo deemte hin fagaattu yookiis immoo hin fullaatu jechuudha. Yoo xiqqaate nama 3 fi 4 si barbaachisa. Yoo xiqqaate nama 3 yoo baay'ate immoo nama 6 teamworkii. So inni kan biraa sakuriitiidha. Sakuriitii qulfii asirratti xiqqoo cimina baay'ee qabaachuu qabda. Sakuriitii qulfii siisteema tokkoo beeku. Qulfii siisteema tokkoo beeku. Iddoon kun iddoo kanatti hoolii qaba, rakkina iddoo kana qaba kan jedhamu sakuriitii isaa beekuun software engineering keessaa tokkos keessaa inni kan biraa teesti gochuudha. Software yookiin weebsaayitiin tokko erga develop ta'ee booda qaamni tokko sisteema sana teesti godhaa jechuudha. Sisteema sana teesti yookiin teesteriin tokko sisteemni sun sirriidhaan hojjetame moo sirriin hojjetame sisteemni kun eessatti cabuu danda'a kan jedhu teesti godhaa jechuudha. Inni paartii software engineering keessaa isa tokko meentenaansiidha. Weebsaayitiin tokko develop ta'ee yookiis immoo weebsaayitiin tokko build ta'ee erga gadi ba'ee booda maintain ta'aa deemaa jechuudha. Kana jechuun immoo yeroodhuma tokkoon siistemni tokko yeroodhuma tokkoon build ta'ee hin xumuramu jechuudha. Kanaafuu maal ta'uu qabaree maintenaansiin ni barbaachisaa jechuudha. Ati kanaafuu hawaasa keessa teessee piroobileemiin hanqinni jiru maalidha jettee hanqina sana barbaaddee difishensii weebsaayitiin sun qabu barbaaddee
Deficiency sanarra dhaabattee maintain goota. Maintain gochuun immoo yaa suphuudha akkuma beektanii jechuudha. Inni kan biraa scalability scale gochaa deemuu guddisaa deemuudha. Guddisaa deemuudha. Sooftiweerii tokko har'a waan nama 10 qabatu tokko waan nama 10 problem solve godhu tokko yoo fidde boru wantoota nama 50 60 problem solve godhu tokko fiduu dandeessaa jechuudha. Project management dhaan kan biraa immoo projectiin tokko taayimii kam keessatti dhumuu danda'a. Haala kamiin qulqullina isaa odoon gadhiisin without dropping its quality, how to manage the project within the time frame. So taayimii keessa manage gootanii projectii tokko manage gochuun project managementii jedhama. So project manageriin, scalability testeriin, maintenance testeriin, security'n kun hundi isaanii maalidha? Kun hundi isaanii hojii software engineeringiti jechuudha. So software engineeringii maalidha? Koodii qofa miti. Kana dogoggora kana hubachuu qabdu jechuudha. So software engineeringii keessatti maatimaatiksiin hin barbaachisu jettanii na gaafachuu dandeessu. Tokkoffaa sababni inni injineera ta'eefu maal jechuudha? Softweerii akka injineeraa tokkotti ijaaruu jechuudha. Akka injineeraatti akka kaampaanii injineeraa tokkotti ijaaruu jechuudha. Maatimaatiksiin hin barbaachisu. Maaliif hin barbaachisu? Hin barbaachisa maatimaatiksiin. Sooftiweerii keessatti namoonni maatimaatiksiin dandeenye sooftiweerii keessatti akkamitti hirmaanna yoo jettan sinittan himaa jechuudha. Dandeettiin maatimaatiksii keessanii beezikii yoo ta'e web developmentii hojjettu. Dandeettiin maatimaatiksii keessanii immoo advaansidii yoo ta'e artificial intelligence yookiin machine learning hojjechuu dandeessu. Dandeettiin maatimaatiksii keessanii strong yoo ta'e immoo giraafiksii fi geemii hojjechuu dandeessu. Dandeettiin maatimaatiksii discrete maatimaatiksii qabdu yoo ta'e immoo kanneen akka security, cryptography hojjechuu dandeessu jechuudha. So levelii keessan irratti hundaa'a jechuudha. Levelii dandeettii maatimaatiksii keessanii. Kanaafuu namni kamiyyuu maatisii kutaa tokko kaasee barachaa dhufe web developmentii hin dadhabu jechuudha. Kanaafuu namni maatimaatiksii hin dandeenye software developerii ta'uu ni danda'a jechuudha. Isinii galee maatisii hin danda'u kaalkuleeshinii qaba jettanii softweerii dhiisuu hin dandeessanii jechuudha. Har'a hubattaniittu. So gara computer saayinsii adeemnu. Softweerii yoo kanarratti finne softweeriin koorsii meeqa qabaa kan jedhu paartii itti moor keessa gadi bu'een isinii hojjedhaa yoo barbaaddan kuni overview isaatii yoo barbaaddan koomentii jalatti naa barreessaa. Koomentii jalatti naa barreessaa. Kireedit hawrii inni qabu, koorsii inni qabu gadi fageenyaan siniifan himaa jechuudha. Akkasuma computer saayinsii illee kuni garuu overview isaati. Computer saayinsii dhanne kan biraa. Computer saayinsiin akkamitti hojjetaa? Maal hojjetaa? Maaliiti? Maalidha garaagarummaan kan jedhu garagadii jira waan ta'eef baay'uma nama rakkisu. Computer saayinsiin akka inni hojjetu waa'ee algooriizimiiti. Algooriizimii jechuun immoo maal akka ta'e isinii ibsa. Algooriizimii jechuun step by step to solve problemidha. Akkuma isiniin jedhe ittoo tokko qopheessuu yoo barbaadan jalqaba qoraan guurrattanii yoo eeriyaa baadiyyaa irra jiraatan yookiis immoo yoo eeriyaa magaalaa irra jiraatan istoofii qabsiiftanii biradistii irra keessanii akkasuma shunkurtii kukkuttanii akkasuma maal gootu qullubbii erga kukkuttanii booda itti naqxu ni qollaatu ashabootti dabaltu isteeppiidhaan jechuudha. So isteeppiidhaan maal ta'a ittoon sun qophaa'ee gadi ba'a. Erga ittoon qophaa'ee gadi ba'ee booddee ni nyaatamaa jechuudha. So algooriizim jechuun immoo isteeppiidhuma kanaan piroobileemiin tokko jira, rakkinni tokko jira. Rakkina kana isteeppiidhaan furuu jechuudha wanta biraan jiru. So waa'ee rakkina kana qorachuuti. Waa'ee komputeeshinaalii qorachuuti. Kaalkuleeshinii qorachuuti bakka tiyoorii qorachuudha. Computer science jennaan focus on theoretical part. Tiyoorii irratti. Software engineeringiin teamwork dhanneerra. Computer science garuu individualidha. Garaagarummaa isaa irratti ilaalla. So waan qoratu hedduu jira jechuudha. Waan qorachuu dandeessu kanneen akka algooriizimii fi loojikii. Machine learning yoo barachuu barbaadde algooriizimii fi loojikii isaa beekuu qabda. Artificial intelligenceedhaaf compiler design beekuu qabda. Compiler design softwarein hin baratu ni barata. Dirqama ni baratta. Maatimaatiksiidhaan cimaa ta'uu qabda. Cryptography
Kiriptoogiraafii sooftiweeriin hin baratu ni barata. Maali dharee garaagarummaan isaanii? Sooftiweeriis practical part, computer sciences theoretical part. That is it. Data structurein baratu ni barata. Data structure beeku AI researchiidhaaf. So sooftiweeriin computer science of keessatti hammata jechuun ni dandeenya jechuudha. Gara dhumaa jira. Core difference isaanii. Focus on application building. Computer science software engineeringiin application build gochuu waan ijaan mul'atu build gochuudha. Computer science immoo theory in the computation akkamitti akka build ta'u qoratee lafa kaa'uudha. Sinii galee theoreticalidha. Approachiin isaan ittiin deemani software engineeringiin practicalidha. Computer science immoo theoreticalidha jechuudha. Work style isaanii work style duro akkuma dura dubbadhe software engineering is team worker, team project, computer science individual research. Main goal isaa yeroo hundumaa software engineer jennaan problem solver dha. For what? For solve client problems, for clients, for customers. Customeridhaaf rakkoo tokko problemii tokko qoratee rakkoo furuudha. For organization, for individual, for companies. That is it. That is software engineering. So computer science immoo individual computation. Individual understanding computation. Understand computation. Calculation baay'ee calculation qabaachuudha. Akkamitti core pointiin kanaa hojjetame kan jedhu calculate godhee stepidhaan deemee gadi qoteetti bira gahaa jechuudha. Key skill isaa ni ilaaltu asuma irratti. Key skill more kan isaan focus irratti godhan computer science algoritmii, AI fi maatisiidha. Inna cryptography akkuma dura isiniin jedhe cryptographyidha. Key skillin softwarein UI UX ta'uu dandeessu, testing, develop kana qofaa miti. Kana salphiseetumani kana qofaa miti. Software engineering koorsii gaafa fudhattanii web developerii ta'uu dandeessu. Mobile app development, database design, machine learning in the AI, akkasuma deep learning, software testing, cloud computing. Wanti isin dhiistan hin jiru jechuudha. Yoo xiqqaate koorsii 66 fi haga 70tti kan fudhatamu. Koorsii isaanii diippiliidhaan ilaaluu dandeenya. Umurii isaanii faana. Computer science koorsiin immoo kanneen akka data structure, algoritmii, machine learning, AI, operating system, compiler design. Amma fakkeenyaaf kana asirratti kaafneerra. Web development wanta hunda kana kaafneerra. Kanas asitti kaasneerra. Warri asitti data structure, AI'n asis jira. Data structure, operating system, machine learning, compiler design, softwarein hundi isaanii ni fudhatu. Even softwarein practicalidhaan kan inni hojjetu jechuudha. Practicalidhaan kan inni hojjetu. So maalidha ogummaan isin qabattanii yookiis immoo paazii akkamiitu jira? Paazii akkamiitu jira? Software engineeringii keessa galee maalan hojjechuu danda'a? Paazii akkamiitu jira? Yoo jettanii full stack developer kan jedhamu jira. Full stack developeriin front end fi back end kan walitti qabatedha. Front end developeriin jira. Stackiin front end developer, back end developer, mobile developer, DevOps, development and quality assurance engineering. Warra kana data analyst, AI kana qofa miti. AI model training, deep learning hedduudha jechuudha. Hedduudha wanta nani isiniif kaaseen finne wanta hedduu jiru. So staakonni kun garuu staakota fiicheriin isaanii software engineeringiidhaaf koorii ta'anidha. Software engineeringiidhaaf koorii ta'anidha. Staakii kanarratti hojjettu jechuudha. Kanaafuu weebsaayitii fuulii tokko hojjechuudhaaf full stack developerii yoo taate front end developeriin weebsaayitii isin user interface'itti mul'atu jechuudha. User interface'iin understand godhee kani isin har'a ChatGPT kana fuuldura isaarraa fayyadamtan jechuudha. Baakendiin immoo dugda duuba taa'ee kan hojii isinitti ergudha jechuudha. Mobile developeriin mobile applicationii kan develop godhudha jechuudha. Kanaafuu website developerii fi mobile developeriin different paazidha jechuudha. Arra adda baastaniittu. Inni kan biraa quality assurance engineeringidha. Quality
sooftiweerii tokko kan qoratudha jechuudha. Kana qofa miti. Computer science career paasiin immoo AI injineerii, machine learning injineerii, data scientist, research scientist, cyber security specialist, algorithm injineerii ta'uu dandeessa. Warra kana. Warra algoritmii irratti hundaa'an. Sorry. Kanaafuu namni sooftiweer injineeringii baratu tokko kompiitar saayinsii hundumaa hojjechuu ni danda'a. Dhugaan jiru kanadha. Kompiitar saayinsiin garuu sooftiweer injineeringii hojjechuu danda'a yoo jenne ni hafaa jechuudha. Wanta hafutu jira. Gaappii hafutu jira. Gaappicha immoo ofiitti guutuu danda'a. Namni dhuunfaan jechuudha. Kanaafuu sooftiweerii fi kompiitar saayinsii walqixa gochuuf murteessaan abbaadha. Koorsii mooraan tokko kennu osoo hin taane jechuudha. Mee salarii haa ilaallu. Salarii isaan qaban jechuudha. Salarii isaa osoo ilaaltanii maashin leerningiidhaan miinimam 145 kan qaxaran kaampaaniin tokko. Salarii kompiitar saayinsii fi sooftiweer injineeringii haa ilaallu. Salariin kompiitar saayinsii fi yookiis immoo miindaa yookiin kaffaltii kana jechuun dhaabbata tokko keessatti qacaramtanii qacarriidhaan hojjechuudhaaf miindaan isiniif kaffalamu sooftiweer injineeringii yookiin kompiitar saayinsii yoo taatan waluma qixadhaa jechuudha. Asitti wal caala kan jedhamu hin jiru. Fakkeenyaaf maashin leerningiidhaan miinimam 145, AI injineeriidhaan 150, frontiin diiveloperiidhaan 105, baakindiin 120, sooftiweer injineerii gaafa taatan 110. Kanaafuu reenjii kana gidduu jira jechuudha. Reenjii haga 160tti. Guyyaa har'aati kun yaada fakkeenyaaf dhuunfaadhaan argachuu dandeessu. Garuu dhaabbata tokko irratti qacaramtanii because kan isin hojjettaniif kileentii biyya keessaa osoo hin taane kileentii biyya alaati. Doolaara 2,000 qacaramtaniitu taanaan birrii hagam akka ta'u kaalkuleet gootanii bira ga'uun isin rakkisu jechuudha. 2,000 1,300 dhufaa jechuudha. Doolaara 1,000 1,150 dhufaa jechuudha. Doolaara 1,000 miinimam ni qacaramtu jechuudha. So maaltu immoo nu barbaachisaa? Kamtu salphaadha yoo jettanii sooftiweer injineeringiidhaaf wanti isin barbaachisu kompiitar saayinsiidhaaf wanti isin barbaachisu isinitti hima. Kamtu salphaadha? Maaltu immoo nu barbaachisa yoo jettan piraaktikaalii waan ta'eef salphaa ta'a. Maaltu ni salphata jedhee yaada ani gama kootiin jechuudha. Inni kan biraa maatimaatiksiin cimaa ta'uu qabda asitti. Maatimaatiksiin cimaa ta'uu qaba. Namni kompiitar saayinsii galu tokko maatimaatiksiin cimaa ta'uu qaba. Maatisii hojjechuudhuma qaba bakka. Yoo maatisiin hojjenne weeb diiviloopperiidhumaan baataa jechuudha. Weebii tokko diivilooppii gootee baata malee akka dura laalle AI injineerii kana ta'uu hin dandeessu. Maashin leerningii injineerii ta'uu hin dandeessu jechuudha. Maatisiidhaan cimaa hin taane yoo ta'e. Riil worldi piroojeektii hedduu hojjechuuf sooftiweerii injineerii galuu qabda. Loojikii fi tiyoorii isaa gadi fageenyaan qo'achuuf kompiitar saayinsii galuu qabda jechuudha. Yoo loojikii fi tiyoorii isaa hubachuu barbaadde. Tiimii wajjin hojii ajaa'ibaa hojjechuuf ni ta'a. Sooftiweer injineeringiidha. Riiserchi istaayiliidhaan kompiitar saayinsiidha. Learning by doing jedha. Deep thinking required. So kuni filannoo keessaniif baay'ee isiniif salphataa jechuudha. Aappii fi weebsaayitii ijaaruu yoo jaallatte akkasumas startaappii hojjechuu yoo barbaadde tiimii wajjin hojii hojjechuu yoo barbaadde quick salarii arguu yoo barbaadde user experience yookiis immoo waan useriin tokko jaallatu hojjechuu yoo barbaadde sooftiweer injineeringii galuu dandeessa. Artificial intelligence passioneetii ta'uu yoo barbaadde maatimaatiksii fi loojikii yoo jaallatte riiserchii fi innoveeshinii yoo barbaadde deep problem solving enjoy yoo goote daataa saayinsii fi analyticsii fedha yoo qabaatte akkasuma kompiitar saayinsii galuu dandeessaa jechuudha. So
skills greater than degree kan jedhutti amanuu qabda. Dhugaan jiru immoo kanadha. Industiriin tokko kan inni barbaadu nama iskiilii qabu tokkodha. Iskiiliin tokko akkamitti argama yoo jennee dhugaan jiru iskiiliin tokko deelii piraaktikaalii hojjechuudhaan, riil piroojeektii hojjechuudhaan, kitaabii kee yookiin poortifooliyoo cimaa qabaachuudhaan, akkasuma intarneeshippii kee seeraan hojjechuudhaan, piroobileemii solvi gochuu danda'uudhaan jechuudha. Kanaafuu biildi godhii, piraaktis godhii, riil piroojeektii hojjedhu, your journey start now, karaan kee har'aa jalqabi. Kanaafuu galatoomaa isiniin jedhaa. Obboleessa keessaniif sheer gochuun dagatiinaa jechuudha. Obboleessa keessaniif sheer gochuun dagatiinaa. Yoon akka bal'inaan irratti isiniif hojjedhu yoo barbaaddan irrattan isiniif hojjedhaa. What is the difference between information technology and information science dhaan walitti deebinaa jechuudha. Galatooma.